Hello guys, welcome back with another tutorial. Today I'm going to show you how to change your Wi-Fi password. Your Wi-Fi password. Hi, Shamar Kafune, Akam Jurtan, Hordok Satakia, Naga, Senegal, Arabic Ninja. Okay, Ara tutorial can receipt Akamitaka password Wi-Fi Sani, Tingi Jira to the Senin, Isiniti, Abadefe, Waroni, TP Modema, TP Linki, Modema, TP Linki, Mana, Abdo Injuda, Hordok Satakia. Akkam takka password wifi keessanii irraa jijjiirachuu dandeessan isinitti kan surfe jalqaba wanti isin gochuu qabdan kirooma barbaadan biroosara barbaadan seenuu tusirra jira aan amma gara kiroomaatiin godhee isinitti agarsiisaa jechuudha daawwattoota gara kiroomaatii yeroo seentan akkanatti isinii baasan booda sanduuqa sarchii kana irratti cuqaasuu qabdan sanduuqa sarchii kana irratti cuqaasuu kan IP erga cuqaaftanii booda IP adireesii kan raawutaraatu jira jechuudha san sarchi gootamu gurratti 192 tuqaa 168 tuqaa 100 tuqaa takka tuqaa tuqaa takka look guys this is how you can search for your Wi-Fi router IP address. Okay, you can search like this. After you type like this, and you can go. Here you can go. Okay, then you can be able to manage your Wi-Fi router. So daawwattoota kiyya akkuma asitti agartan asitti bifa kanaan bahee jiraachuu ergana kana barreessan booda go jeetiin itti erga go jedhan terkee bifa kanaan akkanatti nuuf baachuu paaswordii keessa yoo jijjiirtanii jiraatan paaswordii jijjiirtanii fi username adminitti gootanii yoo hin jijjiirre yoo default irra jiraate immoo paaswordiin isaa adminii jechuudha ana immoo waan jijjiirre jechuudha paaswordii tanii jijjiirre jiru saniin itti godha jechuudha paaswordiin tiyya this is my password I changed it so interfacing isaa kana fakkaata jechuudha daawwattoota kiyyaa interfacing router yookaan modema tip link jechuudha tip link mana kiyya waan hin fayyadamuuf jechuudha mana kiyya waan hin fayyadu tip link jechuudha kanaaf paaswordii keessanii fi maqaa wifi keessanii jijjiirachuudhaaf wanni isin gochuu qabdan asirra ka agartan kunoo interface isa jettu kana irratti ni cuqaaftanii interface isa jettu irratti ni cuqaaftan interface irratti erga cuqaaftanii bifa kanaan isinii baa interfacein if jala settingiiwwan hanga kana if jala qabaachuu isin LAN wireless if jala qaba wireless isa jettu irratti ni cuqaaftan wireless irratti erga cuqaaftanii akkuma agartan asitti SID isa jettu kana irratti kunoo maqaa wifi fiyyaati jechuudha daawwattoota kiyya kunoo notification irraa akkuma agartan here maqaa wifi fiyyaati jechuudha daawwattoota kiyya kanaaf maqaa jijjiirrachuu barbaadan asirra cuuxanii maqaa kana irraa dadadar gootanii maqaa barbaadan itti dadadar itti godhuu qabdu kana amma jijjiirrachuu waan hin barbaanneef maqaa isuma kanattiin isaa jechuudha daawwattoota kiyya so password jijjiirrachuuf asuma jalatti agartan kana kunoo WPAS passwordin wifi kan amma duratti godhee jiru kunoo passwordin isaa kana jechuudha passwordin wifi fiyyaa jechuudha daawwattoota kiyya kunoo asitti kun passwordii la pre shared key kan kun passwordii wifi fiyyaa jechuudha kanaaf passwordii jijjiirrachuudhaaf isa kana irraa jijjiirra raawutara keessan irratti waan garaagaraa ta'eef router pre shared key wadu jaamu bakka ittiin passwordii jijjiiramu jechuudha kanaaf isin raawutara keessan tip link garaagaraa ta'e comment section irratti na barreessaa actually help you out guys so type in the comment section what type of router you have so let's change this password okay let's write what should I have to change my password okay let's say safe step okay I already I have been you know guys qabaachaatiin dura kana duras password kana amma me safe step jedhee ma barbaadu okay say look then you can change whatever you like password guys password is one barbaadanitti jijjiirachuu dandeessanii san booda wanni isin gochuu qabdan gara gadii kana irratti save gochuudha jechuudha amma password isa qabanne tana booda kanaan connect itti godhannaa jechuudha bilbila keenya san booda save password router keenya auto if maafu keessaa nu baasa jechuudha amma erga kana keessaa
nu baasee booda refresh goonuu nuuf dhumnu san booda gara wifi kana connect godhuutti deebinaa jechuudha daawwattoota kiyya. Here we go, we have wifi router wireless nasaasinu password jijjiiramee jiruuf connect godhachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf password amma irraa jijjiirratan itti barreessutu nurraa eegamaa jechuudha daawwattoota kiyya. Password amma say push back look password amma jijjiirratan then connect what come on yeah it should be connected. So daawwattoota kiyya bifa kanaan password wifi keenya irraa jijjiirannaa jechuudha. Router keessan kan duraan dhaggeetu comment section jedhama barreessa guys isiniin gargaara. Router keessatti video isin kan beetanidha. Roman Addunyaa I by the way my favorite she's one of my favorite Oromo TikTokers, you know. I already I love her guys. When is he barbaade TikTok page kiyas akka hordoftan ganumaan isin afeeruu barbaade fiigaa daawwattoota kiyya. TikTok kiyya yoo hordoftan wantoota tech tips wal qabatan hedduu as jalaa ni argatanii jechuudha daawwattoota kiyya. Kun akkuma agartan Facebook akkamitti akka how to create developer option useful setting triikoon baay'ee isin barbaachisan as gubbattis gadhiisaatiin jira. Akkasumas mallattoo YouTube kana irratti yoo cuqaaftan mallattoo YouTube kana irratti yoo cuqaaftan YouTube kiyya argachuu ni dandeessanii. YouTube irrattis viidiyoowwan hedduu tokko hojjechaatiin jira jechuudha daawwattoota kiyya. Kun akkuma asitti agartan YouTube kiyya subscriber hangana takka qabaachuu daawwattoota kiyya. Please YouTube kiyya kanas subscribe godhadhaa irraa waa baratanii isin jaa wantoota tips nuti qabatanii wantoota bilbiloota keessan hojii wal qabatan comment section jalatti barreessaadha. Bye bye, love you guys.